Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Sagantaan keenya kan dabraa jiru eebla 11/2015. Qophiin keenya kan guyyaa irraa kaayyoo keessatti dhimma hidhamtoota Oromootii fi dhiyeenya kana hidhaa irraa kan hiikkatee obbo Baqqalaa Garbaa irratti. Qophii keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amma oduun isinitti hima kan oduu har'aa gurra isin buusu an dasuu duulaati. Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijipti dhaabbota miidhaa hidhaan laga mormor qabu qoratuu fi ijaarsa isaa kan gorsu qacaratani. Ministeeronni bishaanii biyyoota sadanii guyyaa 3 Finfinnee keessatti dhimma kanarratti erga mari'atanii booda jimaata kaleessa dhaabbilee qoratanii fi kan gorsan 2 filanneerraa jedhanii obbo Lamaayyoo Taganuu bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaa. Dhaabbileen filataman kunneen Arteeliyaa kan jedhamu kan biyya Faransaay fi kan biraa maqaansaa kan hin eeramne kan biyya Neezerlaandisiiti jedhe Reuters. Oromoonni baqatanii biyya Yemanii keessa jiraatan ajjeefamaa fi gurguramaa jiru. Oromoota biyya ambaa jiranii fi jaarmiyaalee mirgaa dhala namaaf baabsan dafanii akka isaaniif qaqqabaniif dhiyeenya kana hiriira bahanii gaafataniiru Yemanitti. Mootummaan Itoophiyaa immoo namoota biyya isaa Yeman keessa jiran kan isaan gara qe'eetti deebi'uu danda'an yoo adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniyaa faarraatti bilisa ta'an qofaadha jedhe. Yeroo ammaa lola Yeman keessatti deemaa jiru walqabatee Oromoo ajjeesuu kaleef jedhanii Oromoota gurguruu gudeeduun daranuu hammaataa jira. Kan nyaatanii fi kan dhuganis argachaa hin jirani. Kanaaf mirgi keenya nuuf haa eegamu, Oromoonni biyya alaa jiraatanis dafaa nuuf qaqqabaa jechaa jiru. Itoophiyaan waggoota lamaan dhufan keessatti boba'aa lafa keessaan qabu gabaattan dhiyeessa jette. Muummichi ministeeraa biyyattii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny eengadda kana sabaa himaalee biyya keessatti yeroo dubbatan akka jedhanitti qabeenya keenya kana akka nuti ittiin fayyadamneef jaarmiyaaleen niyooliberaalii ta'an mormanis duubatti hin deebinu jedhan. Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny jaarmiyaaleen niyooliberaalii ilaalcha misoomawaa dimokiraatawaa keenya hin fudhatani jedhani malee maqaan isaanii eenyufa akka ta'e hin eerre. Bara 1973 irraa kaasee warra Ameerikaa, Raashiyaa fi Chaayinaa fa'aatiin boba'aan biyyatti qoratamaa ganni 50 darbe. Hanga ammaatti kan beekame kan Kaaloob, Hilaalaa fi Arbaa Mincii qofaadha. Mootummaanis gabaatti baasuudhaaf jedhee kan inni ifatti dubbate isa ammaa kana. Qonnaan bultoonni godina Arsii ganda Siree Baggoo fi Furdaa Bal'aa lafti keenya nu jalaan fudhatamu jechaa jiru. Maddi Asallaa aanaa Gololchaa keessaa lafti hektaara 1,000 ta'u nama mootummaa Itoophiyaa wajjin jira jedhaman abbaa qabeenyaa maqaan isaanii obbo Muhammad Amaaniif kennamuudhaaf jennaan Oromoonni achi yaa'anii lafti keenyi namaaf hin kennamu jedhanii ofirraa deebisaniiru jedhame. Mootummaan ammaaf tarkaanfii fudhatee hin jiru kan jedhan maddi keenyi kun filannoon booda itti deebi'uunsaa kana hin fakkaatu jedhan. Yeroo ammaa kana Oromiyaa guutuutti lafti bifa haaraatiin abbootii qabeenyaa biyya alaaf hiramaa jira. Baalee Dalloo Mannaatti Wallagga Bahaa Haroo Lammuutti warra Awustiraaliyaaf lafti hiramaa jira kan jedhamu qeerroo bilisummaa Oromooti. Imbaasiin Itoophiyaa Iskaandinaviyaa Oromoota dhimma dhuunfaaf gamas deeman maqaa galmeessee akka miseensota isaa fi deeggartoota isaatti dhiyeeffataa jira jedhame. Torban diyaasporaa Oromoo biyya keessatti kabajamuudhaaf Koreen Osloo'tti ijaarame jedhamanii maqaan isaanii dheerama keessaa tokko otoo miseensa OPDO hin ta'in imbaasii Itoophiyaa Istookholmi jiru maqaa kiyya na xureesseera jedhanii himatan. Obbo Areeroo Taaffasaa Raadiyoo Simbirtuutti akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa Oromoo hidhaa ajjeesaa fi saamaa jiru wajjiniin hidhatan qaban. Abbaan isaanis mootummaa makanaan ajjeefaman isaanillee ganna 2 dura adda bilisummaa Oromoodha jedhamanii hidhamanii turan biyya keessatti.
qabeenya Oromiyaatii qabaniif bakka bu'umsa kennuudhaaf wayita achi deeman nama obbo Tarrafaa Burqaanuu wal bare malee koree torbee diyaasporaa Oromoo keessa hin jiru miseensa isaanis miti jedhani. Dhimma qabeenya abboo irratti garamma ambaasii Itoophiyaa deemee ture akka bakka bu'ummaa naa kennanii afaan Amaaraan beeku ennaa nama afaan Oromoo dubbatanii nama Tarrafuu Burqaa jedhanii isa nam kana naa dhiyeessanii inni waan kana na barreessisee afaan Oromootti akkasiin na gargaaree nam kana akkasiin wal barannee malee mootummaa suni wanni walti nu qabne hin jiru. Biyya tan qabsaa'u jiru asitti tan qabsaa'u jiru waliin hin deemuyyuu agartee ani walgahii warraatu irratti hirmaatee hin beeku waan warraatu wanta akka walitti makameeyyuu hin beeku. Beeta diinii waan fedhe tolfachuu hin danda'a maqaa namaa akki fedhe xureessuu hin danda'a maqaan kun kompliitiin allaallattu agartee ani dhaab warraatiin miseensi warraatiin akkasii jedha. Kanaan dura obbo Tarrafaa Burqaa Osloo fi Stookholmitti torbee diyaasporaa Oromoodhaaf koree ijaaranii akka jiranii fi koree sanas karaa paaltookii yeroo garaagaraa akka waliin marataa jiran kan isaan dubbatan isin dhageessisuun keenya ni yaadatama. Xumurarrattis Jeneraalli waraanaa kibba Sudaan tokko mootummaa gananii mormituu tarka kennatani. Birgaadeer Jeneraal Geetwaa Punchi Maar jimaata kaleessaa Naayiroobiitti ibsa kennaniin mormituu Riik Maacharatti makamanii akka qabsaa'uu fedhan beeksisan. Sababiin isaas mootummaa Selvaa Keerii keessa taa'anii jijjiirama fiduun wanta hin danda'amneefidha jedhani. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumadha. Sagantaalee afaa waliin turtii gaarii. Uummata isaa Oromoo bilisoomsee kabajaa fi ulfina itti horuuf biyya isaa Oromiyaa walaboomsee daangaa itti gochuuf lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennee dirree qabsoo jira. Hootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon har'as qeerroo dargaggoo fi shamarran Oromoo diina dura dhaabbatanii falmaa hadhaa godhaa jiraniin isin waliinan jiraa jedha. Hawwisoo waraana bilisummaa Oromoos DVD mata dureen isaa Oromiyaa jedhuun qindeessee gurra uummata isaan ga'uuf qophii xumurateera. Guyyaa gootota Oromoo eebila 15 irraa kaasee gabaarra oola. DVD kana biyya keessa biyyoota ollaa fi biyyoota alaa bakka adda addaatii argachuu dandeessu. DVD kana bitachuun waboo jabeessuudha. Hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo. Shamarran nafnee dubartummaadhaanii rifeensa goggogaa qaroorraanaa damanii sooliis laafisnee gurmuu shamarranii falmaa firiisuudhaan kaan wal jaaranii. Guyyaa gootota Oromoo kan kufanii fi mana hidhaa hormaa keessatti kan rakkataa jiran guyyaatti yaadannuudha. Guyyaan isaa eebila 12 sanbata guddaa as deemu kana Sunday sa'aatii 2 ka'ee Flamington Community Center Mount Alexander Road kan jiru achitti kabajama sa'a 2 kaasee. Kanaaf hawaasni Melbourne keessa jiru ijoollee xiqqaatu hin jedhini guyyaa kabajamaa kana dhufanii Oromoota hundaan akka nu wajjin kabajanii afeerraa goonaaf. Koppii Kaayyoo har'a mannidhaa Itoophiyaa keessaayyuu kan Oromiyaa keessatti argaman araddaa ilmaan Oromoo mirga isaaniif quuqaman keessatti dararamaa jiran ta'eera. Waggaa 3 baatii 7 manneenidhaa Itoophiyaa adda addaa keessa kan turan obbo Baqqalaa Garbaa hariiroo mootummaa Itoophiyaaf Oromoo gidduu jiru ilaalchisanii yaada nuuf kennan qaban. Amma akka waliigalaatti mee akka nama hidhamee baye tokkootti naa yaaddani hariiroon Oromoo nama hidhamaa jiruu fi sirni amma jiru waliin qabaatu maal ta'aa deema garamitti deema jettanii ilaaltu? Mana sirreessaa keessatti namoota iddoo akka godhanii jiru jeeqama. Gartuuni akka lammiitti ilaalanii hindirsaa kabajanii fi wanta adii hundumaa keessatti kan booda filatee hin ta'a. Garuu ilmaa Oromoo hin filanne amma mirgoota baay'ee sababeetu jira. Uummata keenyaatiif yookaan immoo hidhamtoota keenyaatiif kan kabajanii baay'eetu jiru. Daldala achi keessatti filatatti taasisan wanta tokko hojjetanii buluullee haa ta'u, ogummaa adda addaatti bobba'uullee haa ta'u, barnootaallee haa ta'u,
Ada dhiibbaa adda addaan akka jiru hin argaa. Keessumaa mana sirreessa federaalaa afurmoo shantaan keessatti kan jiru. Ijuma kan baasee loogii sanyiirratti hundaa'e loogii cimaa irratti gaggeeffama. Kan iddoo lamaanitti miidhagee waan hin argeefi waa'een yoo laallee namoonni keenyatti bakka eegan keessatti ta'uu gargaareessatti darbanii keessa bubu'anii waan jiraniif natti fakkaata. Qabaan isaas xiqqoo fooyyee kan qabudha. Garuu kan laalletti yoo laallee duraan illee namoota hidhamtoonni kan lolli irratti ta'ee reeffamni yeroo deeganii duudellee irratti jechuun illee akka akkasiin gadi jechuudha. Bobaadinaa jala bobbaaf galti isaanii firiisaatii jiran qabsoo wal jaaran saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaaliif isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii bobaadinaa jala bobbaaf galti isaanii firiisaatii jiran qabsoo wal jaaran saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaaliif isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaanii Sirna amma biyya bulchaa jiru uummata Oromoo karaa nagaaf dimokiraasiin bulchaa jira jedheet guyyuu haasaa. Haa ta'uti hojjaansaa kan qabatamaan mul'atu ilmaan Oromoo mirga isaaniitiif dubbatan, mirga saba isaaniitiif quuqaman, bilisummaa isaaniitiif dhaabbatan adamsee hidhuu fi ajjeesuudha hojii godhatee kan jiru. Ani durumaaniyyuu yakka tokkoyyuu hin dalagne ani miseensa paartii mormituu tokko keessan ture. Paartiin kunis immoo seeraan galmeeffamee waraqaa ragaa kan qabudha. Anis immoo achi keessatti akka miseensaa qofatti osoo hin taane akka hooggansa tokkottis keessatti hojjechaa kan ture. Matiin irratti dhiyaates guutummaadhumatti soba ture. Fakkeenyaatiif sololoo deemtee loltummaa dhaatiif leenjifamteetta kan jedhu faan irratti dhiyaatee ture. Haaluma kanaan immoo ragaan sobaan irratti raggaasifame kanumaan murtoon sun irratti kenname jechuudha. Haa ta'uti hidhaan kun bifa kamiinuu qabsoo haqaa fi bilisummaa Oromoof taasifamu dhaabuu hin dandeenye. Inumaayyuu haguma hidhaan jabaate falmaa fi xiiqiin falmaa roga hundaan jabaachaa fi bilbilaa dhufuusaati kan hubatame. Aga Oromoon haqaaf bilisummaa isaa guutumaan guutuutti harka isaatti deebifatuttis hidhaaf roorroon kun akka irraan dhaabbanne wanti mul'isu hedduudha. Wanti kun akka irraa dhaabbatu kan taasisu qabsoo Oromootiin injifannoo argamu qofaadha. Ammallee manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo hedduun gidirfamaa akka jiran ragaaleen hedduu jira. Obbo Baqqalaa waliinis gaaffiif deebii godhee yeroon xumurutti kan isaan jabeessanii dhaaman dhimmuma kana ture. Ofii maatii isaaniitti deebi'anii yeroo gammadanitti gammachuu isaanii hir'uu kan taasisu hiriyoottan isaanii hedduun manneen hidhaa keessatti hafuu isaaniiti. Maatii kootti deebiin kootiif baay'een gammadaa maatiin kollee gaafana arganii gahuu kootiif baay'ee gammadaniiru. Haa ta'u iyyuu malee maatiin koo maatii Oromoo har'a jiru keessaatti waan taasisu qabu maatii saba keenyaa hundumtuutu gammadeetti walumaatuu gammannee argee ganoonni isaanii firoonni isaanii obbolaan isaanii abbootiin isaanii mana hidhaa jiranii isaanii isa kan jiran maatii istiifamee bakka keessa kan jiru nutillee beeknu kan jallee beeknu kan mootummaan illee beeku mataa baay'ee maatii baay'eetu jira waan ta'eef mootummaan goonii nama gammachiisuu yookaan gammachuu nama guutuu godhan kan jedhu haa ta'u malee akka nama tokkotti galee maatii kootti dabalamuu koofi nan gammada. Yeroo immoo guutummaadhumatti kan gammadu ta'eeti qabaa qabeelaadhaanii namni achi keessatti hidhamee jiru kun hundumtuu maatii isaatti maqaa beekuu danda'e bilisummaadhaan biyya keessa jiraachuu danda'e gammachuu guddaa ta'a yookaan beekuu ta'a ture garuu jala fuulduraa keessa bilisummaaf tokko ta'anii bitanii yaada galfan. Dhaamsi feesbuukii
dubree boontuu baqqalaarraa fudhannes waan nu yaadachiisu qaba. Ammas baqqalaan ba'uusaa gammachuu keenya heddummeessee ijoollee saba keenyaa warra ammas manneenidhaa biyya kanaa keessatti aarsaa guddaa kaffalaa jiran akkan dagannee jette. Baqqalaatu ba'e malee Olbaanaa Leellisaa, Taayyee Danda'aa, Dr. Faantahuun Xilawuun, Hawwaa Waaqoo, Geetinnatiif kan kana fakkaatan ammallee achuma jiru jetti. Aamlee fi gargaarsi isin nuuf gootan warra achitti hafan biraafis hin hafin dhaamsa jedhu dabarsiteetti. Abbaa koo fi maatii koo hunda bakka bu'ee galatan dhiyeessa kan jette boontuu baqqalaa nuuf jiraadhaa galanni keessan jechootan ani beekuu olii jette. Dhumarrattis basaasonni keenya osoon beekin booree nu keessatti uumtanii xiiqii nu keessatti gootan jechuudhaan hidhaa fi dararaan qabsoo haqaaf bilisummaaf taasifamu abadan dhaabuu akka hin dandeenye yaadachiifte. Haga Oromoon haqaaf bilisummaa isaa deebifatutti wanti kun akka irraan dhaabbanne ifaadha. Hidhaan ammaatus roorroon jabaatus qabsoo haqaaf bilisummaa wanti duubatti deebisu hin jiraatu. Hamileen ujabsee karaan deebisu yaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu hidhaami ajjechaan hamileen ujabsee karaan deebisu yaa bilisummaa dhiigaa namaan ibsu falmata lakkisu. Gabrummaa jalat Oromoon isa suu hamma bilisummaa bu'uura seensu tabiitiifan nuufi ajjeesu lameenuu jiraachu hubatee bobbaaye hubamni deebisu. Falmanna limona irreenu tayyara numosisi nuwala bomsi irreenu tayyara. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii waarii mariiti. Qophii waarii marii har'aa keessatti sadi taanee jirra jechuudha. Aliyyi dhaabasaa fi andassuudha kan waliin turru. Kan irratti mari'annu mata duree baatii Oromoo yookaan ji'a Oromoo baatii kanarratti xiyyeeffannee kan jennu jira jechuudha. Waa'ee Oromoon akkamittiin humna ta'aa akka barbaadu yoo maal godhe argataa maal garamitti jijjiiruu qaba kan jedhu irratti haasofna jechuudha. Mee akka walii galaatti baatii kana maaliif baatii Oromoo yookaan ji'a Oromoo jenne Aliyyi meesarraa kana? Armaan durallee guyyaa goototaa haa ta'u guyyaa woboo haa ta'u guyyaan adda addaa kan Oromoon waamamu kan waan tokkotti yaadatamu hin jira. Haa ta'u ji'a baatii Oromoo wanti jenneef waan Oromoon dalagu rakkoo Oromoon qabu jabeenya Oromoo qabu yeroo uummanni Oromoo isarra fokkasii godheeti akka sabaatitti waliigala galii tokkoof jecha waan bifa tokko fuulee adda addaatitti akka godhuuf waan san kaafne bara deengaddaa yeroo waan san kaafnu ji'a san warra waan adda addaa gumaachanii jechuu mallaqaa jiruu fi barnoota wareegama adda addaa kafalaniiti waan amma Oromoon qabu kana fidanii warra sanniin keessaa warra adda addaa yaadannee seenaa adda addaa kanneen kaafnee dhidhiyeessaa turre. Baran ammoo Oromoon bakka jirutti waan diqqaa wayii naashinaal Oromoo akkaawuntiitti akka gumaachu waan danda'e yaada haa ta'u hojii haa ta'u fooyyessuu haa ta'u uummatee haa ta'u ba'aa ta'uurra nama Oromoo ka faayidaa sabaaf qabu tokko
akka jijjiiramu namni carraaquu akka qabu jenneeti ji'a kana ji'a Oromoo jenneerra. Kanaafuu haga danda'ametti bara uummanni Oromoo itti waa hojjetu tokko akka ta'u yaachisa. Baay'ee bareeda. Amma gaa ji'a kana ji'a Oromoo jennee ji'a Oromoo kana immoo gara firiitti akka inni jijjiiramu wanta Oromoon godhu kana bakka adda addaatti wanta adda addaa wayita inni godhu mul'ata. Gariin walgayiidha, walgariin waa guggumaachuun kun mul'ata. Biyya keessaas fincilli ni jira. Biyya alaa kanattis waan deddeemu jira. Inni godhamu kun gara firii qabeessatti garagalii walii galaa gaaffii Oromoo akka abbaa biyyummaaf akka siyaasa impaayera Itoophiyaa irratti qabu sana gara galma isa geessisuu danda'utti deemaa jira jechuun danda'ama dhaabasa. Egaa akka adda addaatti ilaaluun danda'ama. Kaaniin ta'a jedhanii akkasitti yaaduu ni jira. Gama kan keenyaan nuti amma reediyoodha jaa taaneef akka itti ilaallu waan Oromoon hojjatee fi waan Oromoon hin hojjanne akkatti namni kaan hubatee waan hin hojjetamne hojjetu agarsiisuu irratti xiyyeeffanna. Maaliif namni garii walgahii hojiidhuma godhatee walgahiima sana dalagataa karooras baafatee hojii adda addaas baafatee inni hojii tokko ruutinii haa ta'u yookaan walgahii haa ta'u maal haa ta'u malee hojuma tokko. Garuu walgahii fi waan nuti barbaannu immoo yookaan akka sabaatti nu barbaachisu sana bira ga'uuf waan godhamuu malu yoo qaawwaan yookaan immoo gaaffii wayii gidduu isaanii jiraate rakkoo ta'a. Kan agarsiifne warri biraa warra sana waan sana hojjechuu warri danda'an dandeettii beekumsa ogummaa warri qaban waan sana hubatanii akkatti hirmaatan kakaasuudha ijaa ta'ee fi aangilii kanaatiin ilaalla. Maaliif hojiin baay'ee hojjetamu Oromoo keessatti yookaan kanuma barame kanuma bardurii barame sana akkuma durii sanatti hojjetama yookaan immoo hojii sadarkaan isaa gadi bu'aatu hojjetama. Rakkina keenyaan kan waliin ginne furmaata nuti barbaannu sana kan hin argamsiifne hojjetama. Kana immoo gochuudhaaf waan barame hojjechuurra piroojeektii adda addaa baafachuutu namarra jiraata. Oromoon hojiidhannaa jedhu piroojeektii mataasaa danda'e kan dassuun hojjete anirra deebi'uu qabu. Kan Aliyyiin hojjete anirra deebi'uu qabu. Maaliif hoo irra deebine bu'aadhuma bara durii argame sana deebi'ee argama. Bu'aan sun immoo Oromoo rakkoo keessaa baasee iddoo barbaadamuun hin geenye kan jedhurraan ijaa ta'eefi waan addaa kan jarri hojjetaniin ala yoo hojjetame bu'aa biraa baasa jedhamee yaadamu namni akka hojjetuuf karaa itti agarsiisuudha miidiyaan kun kan yaadu. Akka waliigalaatti naa ilaallugaa wanti Oromoon hojjechaa jiru gaarii ta'eetu rakkina isaa sana kan furuuf ta'ee hin argamne ammallee rakkinni isaa caalammaachaa jira. Ba'aan caalatti baay'achaa jira. Waan hojjetame sana kan fudhatu baay'achaa jira. Kanaaf kan kennu xiqqaachaa dhufe. Isa kana jijjiiruu qabna. Yaadichi naas keessatti galu kan jedhu tunatti mul'atan gama kooti. Mee isuma kana akka namaa galutti bal'isiiti akka fakkeenyas kaasuu dandeessa Aliyyi. Oromoon gatii gahaa baasee jira amma gaaffii barbaadu deebii itti argachuudhaaf nuti miliyoona 40 jedhama. Wanti biyya keessaa gama qeerrootiin deemaa jiru jira. Biyya alaa kanattis darbee hiriirri waggaatti tokko lama fa'aa kan mul'atu jira. Walgahii muraasas godhamu jira. Walgahii sanarrattis immoo Oromoon gahaatu bahee humna isaa qabeenya isaa kaayyoo tokkotti fuula tokkorratti bobbaasee qabsoorra jira jechuun danda'ama Aliyyi. Mee akka miliyoona uummata baay'ina qabnutti jechuudha. Oromoo kana bakka inni jiru waa inni hojjetaa jiru haga wayii beeku sirra jiraata jechuun nama baay'ee. Ka biyyaallee beekuun hedduu nu dhiba. Ka biyya alaa jiru kana hawaasni adda addaa waan jiruuf wanti hawaasonni adda addaa hojjetan yeroo baay'ee reediyoo, TV fi websaayitoota feesbuukii adda addaa irra waan bahuuf namootaan illee wal quunnamtii waan jiruuf jecha haga wayiitti tilmaamuu hin danda'ama. Uummanni Oromoo waan silaa isarraa eegamu godhaara ka jedhu godhaatu jira. Wanti inni godhuuf wanti inni barbaadu qixaa miti malee namni yeroo ofii fudhatee waa ofii dhiisee waan sabaa ta'u warri hojjetu lakkoofsan qabu. Warri utuu jiraachuu danda'an lubbuu fi wareegan hedduutu jira biyya keessa. Warri utuu raasaa ta'anii jiruu gaarii jiraachuu danda'an didaniit waan Oromoo kana wayyeessuuf mana seenan lakkoofsan qaban. Warri biyya keessa yuunivarsiitii waan adda addaa baratanii hojii silaama namni qabatu kana qabachuu danda'an dhiisanii waraana makaman hedduu.
Wanti irraa dubbachuu dandeenyu garuu hagammaa rakkoo waa himatamaaruuf rakkoon fi wanti namni hojjetu fagoo adda jira. Fagoo adda jiraachuu irraa akka ka'e akka waan nu martinuu homaa hojjetaa hin jirre namatti dhagaamuun tokkollee hin jira. Amma maarketingii keessatti 4P jedhanii ilaalanii 4P'n kun tokko price jechuun gatii waan tokko argachuuf jechuun waa ati baaftu jechuudha. Fakkeenyaaf amma warri nu garboonfateeru kun gatii kafalan qaban aangoo kanarra turuuf. Nu ammoo isaan jalaa baanee bilisa taanee biyya keenya irratti abbaa taanee jiraachuuf gatii nu kafaluun nurra jiru jira jechuudha. Gatii amma yoo ilaalte barattoota gara 85 dhumateeyanii barattoonni 85 sun wareegamuun hagam akka mootummaa amma irra jiru kanallee rifachiise hagam Talaaviivii haga Meelboorni haga Niiyoorkii haga Naayiroobii ummata Oromoo ka siyaasaa adda addaa yaadu ka qara mana jiru ka qara gatii hin qabne jedhu kana cufasaa yeroo tokko torbaan tokko keessatti dammarsee haga inni walitti qabe waa yaadannu jechuu bara deemgaddaa. So gatii amma namni 85 wareegamuu yeroo sanitti wareegamuu irraa ka'e jechuudha. Namni dhumataaru guyyaa hedduu garuu aditti warra kanneen mootummaa dhaabachuu irraa ka'e guyyaatti waa ajjeefamaniif jecha hin mul'ata waan sanirraa onnatee ka'e jechuudha. Kabiraa promotion jedhan. Promotioniin kun wama kan keemishaa badaa kana karaa qajeelatti nama silaa itti himuun irra jirutti yeroo itti himamuu qabutti bakka itti himamuu qabutti baay'iftee akka namaa galu laaffiftee namaa himuu dadhabu. Kabiraa ammoo amma hojjetteellee yoo namni kan beenne taate akkuma nama hojjanneetii jechuudha. Tokko sunillee rakkoo irraa qabna jechuudha. Rakkoo kominikeeshinii keezii kenna akka gaariitti artikuleetii godhameeti afaan tokkoon warri siyaasaa amma warri waa hoogganan kunniin yeroo haasa'an afaan tokko haasa'an yeroo baay'ee silaa Oromoon biyya ofii irratti abbaa ta'u qabeenya ofii itti fayyadamu aadaaf maalii ofii dhibboonu waan akkanaa kanneen irratti silaa afaan tokko haasa'uun guddisee barbaachisa. Yeroo kun dimokiraasii kun bilisummaa kun maal jedha kun amma afaan hawaasa keenya keessatti rakkoo uumaa warra silaa nu fira godhachuu dandeenyu irratti illee rakkoo uumaa jechuudha. Rakkoon kominikeeshinii illee jira. Kun ammoo pilees waan jedhamtu jira. Bakka garbuutti facaaftu xeefii yoo facaafte hin ga'uta. Kanaaf amma biyya alaatitti bakka qawweetti dhokaafnetti akka nama qawwee dhukaasu yoo taate yookaan ammoo bakka hiriiratti ba'anitti waan biraa yoo kagootu taate wal miliqaa jechuudha. Wanti martuu bakka isaa qaba. Bakka qawwee dhukaasuun sirra jiru bakka hiriira baasuu bakka dippiloomaasii taatutti bakka kubbaa itti geegessitu bakka aartii itti geegessitutti wanti martuu bakka isaatitti namoota dandeettii san qabaniif yoo deeme wanti tokko fiixa bayaa jechuudha. Kun ammoo product waan jedhamu kana. Oromoo maal oomisheeti namni Oromoo yeroo yerootti Oromummaa isaa akka dabalu godheeti sabni biraallee waan Oromoo oomishe kana itti fayyadamee Oromoon kun akka beekamu godha. Silaa waan nama nu oomishaa jiru keessaa tokko aartiin akka gaarii deemaa sirbi yeroo adda addaan ba'a fiilmiin hin bayaara waan adda addaatiin deemaa miidiyaan babbaname silaa warra amma fiigeeti tokkoffaa ilmaan Oromoo biyya alaa kanatti fiigan tuli oomisha Oromooti waan uummata Oromoo qabeenya Oromoo jechuudha silaa piroodaaktii Oromooti. Oromoon ammoo dhimma itti ba'an jiru maaliif alaabaa Itoophiyaatti uwwisan yeroo isaan fiiganii ajaa'iban. Kanaafuu nama Itoophiyaatiif fiigee jiran garbummaa Oromoo dheeressaa jechuudha. Silaa meeshaa kan keessa oomishte buna haa ta'u atileetota kan kee haa ta'u maalii kan kee haa ta'u maqaan isaa maqaa biraa waan ta'eef jecha akka qabeenya kan keetti ilaalamu. Utuu amma atileetonni ala fiigaa rakkunniin tokkoffaa addunyaa irratti baay'an kunniin martinuu akka Oromoo ta'an akka Oromiyaa irraa dhufan utuu addunyaan ka beektu taate silaa hagana qalbiin nama Oromoo garii ala kanatti hin cabduu ture. Kanneen utuu wayyeessan fakkeenyaaf gatii bilisummaaf ta'ee akka namaatitti akka sabaa tokkootitti afaan keenya wayyeessu aartii keenya wayyeessu miidiyaa keenya wayyeessu waan silaa Oromoon qabu wayyeessu gatiin nu kafallu tokko utuu ol ka'e akkaataa waan kana itti himannu utuu wayyaa'e wanti nu oomishnu utuu dabale bakka silaa itti hojjechuu qabutti utuu hojjetame silaa Oromoon baay'ee walitti siqaa deemaa walitti siquu isaa sun ammoo humna guddaa uumeeti
biyyattii sanii miti biyya ollaa fi biyya adda addaatitti illee akka kabajamuu ta'uu danda'a sin jedha. Dhaggeeffattoota keenya sa'aatiin daangeffamne kanarraa kanumatti xumurreerra mariin keenya garuu itti fufa kutaa lammaffaasaa torbee qabannee deebina.